Chaakenna kan keeboor maltiimiidiyaa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Namni bu'aa bahii hedduu keessa baheeti dirree marii kana qopheeffatee as ta'a. Garuu osoo keebooriin kun dhufnee dura maaltu keebooriin akka hundeessu nu godhe? Namni hedduun keeboor jecheedhu kun Okay. jecha afaan Oromooti moo Arabiiti moo Ingiliffaati moo Amaariffa moo waan jedhu kanaan sammuun isaa haga cinqamee maal inni laata jedhu haga sadarkaa sanii gahee koomentii yuutuubii haa ta'u feesbuukii haa ta'u telegiraama haa ta'u sooshaal miidiyaan keebooriin jira mire achirratti haga sadarkaa akkasii nu gaafachuu keessa seeneera waan ta'eef ati akka qajeelchaa kennaatti keeboorii kan daawwattoota kennaaf guyyaa kana keebooriin gaafa maqaa keeboor kana fudhannu maqoota dhibbootaan ture. Keeboor jechuun dinqisiifattoota baay'ee qaba biyya keessaaf biyya alaa namni keebooriin jaallatu. Alhamdulillah taatee hedduu keessa dabarree kidmatu keebooriin nu fide. Kidmatu obboleessa amma maqaa isaa dhoofne kana nu barsiise. Kidmatu obboleeyyan ta'e naka Booranaa Gujii Iluu Abbaa Boor Harargee lixa Harargee ba'aa hatta haga Dirreedhaa waan baatu asiin haga Gidhiiriin baatu walitti kan nu fide maal inni? Khidma hawaasaati. Bahee akka sooshaal miidiyaa irratti beekamaadha miti. Duubaan dalagdu. Duubaan dalaga. Keeboor Multimedia Production.